sabummaa guddiftee deemuu yoo kan dadhabdu taate humna alaatiif illee ni saaxilamti. Humna alaatiif illee harka akka keessa galu banti. Waggoota lamaan dabre sadeen dabre kana wanni agarre gamaa gamanaa kanaa jechuudha. Ayyee naannummaan qabsoo sakaalaa turte nu laaffisaa turte amma nu deemuu dandeenyu akka hin deemne nu dadhabsiisaa turte. Presenteeshinni waggaa 15 duraan godhaa ture sun qabsoo sakaalaa jirti. Naannummaan qabsoo sakaalaa jirti. Gandummaan qabsoo sakaalaa jirti. Fala itti haa barbaannu tayyatu turte. Amma immoo wanni jechaa jiru naannummaanii fi gandummaan sababni isii takka lama sadii. Gara fuulduraa immoo waan hangammaa argannee nu dhabsiisuu dandeessi. Oromummaa daran diiguu dandeessi. Alagaadhaan nu saaxiluu dandeessi. Wal waraansa hamaa keessa nu galchuu dandeessi. Kanaaf rakkoo naannummaan qabsoo bilisummaa qabsoo sabaa irratti qabdu irra aanuudhaaf keessattuu bakka amma qabsoon tun irra geessetti akkamitti deemuu dandeenya? Maal godhuu qabna? Ka duraa we need to have a very proper and deeper understanding. Gadi qorannee ilaalu maali eessaa madditi? Alagaan nu qoodaa qofa osoo hin ta'in, hoggansa Oromoo tokko lama qofa nu qoodaa osoo hin ta'in, kompleksitiin kun eessarraa dhufe kan jedhu. Hawaasni tokko walqunnamtiin isaa waliin haasa'in isaa cimaa yoo hin ta'in, rakkoo wal hubannaa stereotype jennuudha uumamaa. Kuni negative attitude takkaa prejudice uumaa deema. Prejudicein keessattuu hoggaa resource irratti wal dorgommiin dhufte, aangoo irratti wal dorgommiin hoggaa dhufte gara wal jibbaatitti dhufa. Jibba takkaahuu tuffii irratti aangoon hoggaa dhufte immoo gara loogiititti nama geessa. Loogiin immoo gara wal waraansaatti nama geessa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa saba Oromoo miliyoona meeqa geessan saba rabbiin beeku. Amatu immoo dabala. 60 jennee sanuma fudhanne. Oromoo miliyoona dila kana qofa dhiisaati. Sabni miliyoona takkaatu rabbiin hoggaa uumu gosa gosaan uumeetti lafa adda addaarra uume. In any society, diversity is a fact, it's natural. Diversity balleessuun hin danda'amu. Gosa balleessuun hin danda'amu. Amantii balleessuun hin danda'amu. Baddaa gammoojjii kaabaa kibba bahaadhiyaa balleessuun hin danda'amu. Dongorri keessattuu naashinaalizimiin maddi isaa gara bitaarraa leefti irraa ta'e uumu garaagarummaa uumamaan jiran kana akka waan hin jirreetti of amansiisuudhaaf yaalu. Garaagarummaan akka jiru. Diversitiin yeroo hundaa'u uummata keessa akka jiru. Diversity balleessuun akka hin dandeenye manage gochuu malee. Canada is a prime example. Manage gochuu malee balleessuun akka hin dandamne amanee fudhatuu qaba. Hoggansi kan hawaasaas kan amantii irra jirus kan hoggansa siyaasaa irra jiru jechuudha. Hojiin dura maddumarraa rakkoon wal hubannaa rakkoon guddaa kan uumamu gareelee jidduutti rakkoon informationaa hoggaan jiraan information flow cimsuudhaan hawaasni akkanatti dhufee akka waliin mari'atu gochuudhaan rakkoo wal si'annaa akka uumamne gochuudhaan hojiin dura hojjetamaa jechuudha. Kalammataa isin kan godhuu qabdan waan gosa takka irratti naannoo takka irratti hawaasa takka irratti murna tokko irratti jibba godhamu dura dhaabbachuun hojii biraati. Sadarkaa intellectuality sadarkaa hoggansaatti immoo hojiin hojjetamuu qabu. Saalfii ta'uu hin qabu. Islaama, Kiristaana, Arsii, Wallagga, Shawaa, Maccaa, Tuulama, Boorana, Bareedu ta'uun akka waan qaanyiitti ilaalamuu hin qabu. It is a fact. Kana qofa osoo hin ta'in namni walitti qottisu akka walitti qottisu akka wal dhidhiibus dho'isaa miti. Dhodho'isuu miti. Dhodho'isaan maaliin fayyiftu jedha. Gadi baasanii irratti haasa'anii furmaata irraa barbaaduu barbaachisa. Kabiraa sadarkaa jaarmaa hawaasaatti haa taatu jaarmaa siyaasaatti we have to practice fairness. Sadaffaan you have to empower underdeveloped communities. Yeroo baay'ee naannoo tokko lama sadii wal lola kanaaf gareelee biraa fiduudhaan baalaansii uumuun ni danda'ama. Karaan biraa saboonni successful ta'an internal parochialism takkaa'u internal fishery internal qoodama keessoo kana irraa itti aanan national figure national narrative waan ta'e dhiyeessuudhaan fakkeenyaaf kaleessa bakka tokko dubbachaa ture
waan Haayile Maariyaam Gammadaa fi Maamud Miffaa godhaa turan san ammas naashinaal fiigar uumuudhaan simboolizim waan saba guutuu wal taasisu as baasaa deemuudha barbaachisaa. Inclusive narrative build gochuudhaan akkasumas to work towards just equitable and sustainable society. San I will explain a little more. Ela bakka amma jirrutti isin hin dho'isu. Sadarkaa hooggansaatti gadi buunee irratti ilaalaa jirra irratti ilaala. Oromoon bakka amma jiru kanarraa tokko naannummaan saba kana diidee waan hangammaa argate akka dhabsiifne yoo ka barbaadde taate. Daranuu walitti nayitee Oromiyaaf Oromoo akka diine yoo ka barbaadde potenshaal guddaa qaba kana gochuudhaaf. Amantii ol naannootu Oromoo diiguudhaaf humna qaba. Kana hambisuu yoo ka barbaadu taate aangoon qabeenyi akkasumas dirqamni bifa fair and equitable namu akka gumaata isaatti akka humna isaatti waanuma warra Itoophiyaa irraa gaafachaa turre san Oromiyaaf Oromoo keessa practice gochuun karaa ittiin naannummaa to'atu. Warri negative ta'ee yeroo hunda nama walitti buusuu barbaadu ilmoon balaa yeroo hunda ni jirti. Ilmoo balaa dalagaa dhabsiisuu yoo ka barbaaddan taate jaarmaa hawaasaa jaartan keessatti waan maqaa Oromoo fi Oromiyaa jaaramtu keessatti qooda walii kaayaa deemuun gosa hundaaf, teessoo hundaaf, amantii hundaaf, korneyaa hundaaf fair distribution hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Keessattuu jaarmaaleen siyaasaa, jaarmaaleen hawaasaa, qaamonni mootummaa maqaa Oromootiin Oromiyaatiin socho'an hoggaa ati balbala bantee gasseentu Oromoo Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Kuni qoosaa miti. Saba kana aarii hoggaa meeqatiin, aarsaa hoggaa meeqatiin Oromoo Oromiyaan ijaaramuu dandeesseerti. Kana cimsanii yoo kati deemuun barbaachisu taate dhodhoisuun hin barbaachisu. Wanni maqaa Oromoo Oromiyaa jaaramte loqoda hunda calaqqisiisuu danda'uudha qabdi. Naannoo hunda calaqqisiisuu qabdi. Amantii hunda calaqqisiisuu danda'uudha qabdi. Namu hoggaa dhufu keessatti akka calaqqeetti asa mirar keessatti farquu danda'uun karaa ittiin ilma balaa dalagaa dheessinu keessaa tokko jechuudha. Little detail garuu hoggansi Oromoo warri mootummaarra jirus warri mootummaa ta'uu barbaadus hawaasninis we have to manage the competition between the three. Itoophiyaa kan cimpu saba sadii. Oromoo, Amaaraa, Tigree waggaa 400. Wallola sadeeniititu tokko tokko cunqursuuf deemuutu rakkoodha. Oromoo keessatti sadii jira. Maqaan dhaamoo sadii Arsii, Wallagga, Shawaadha. Sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Addaan eeguu. Sadeen addaan eeguu. Warra hafe immoo haqa isaanii eeguudha barbaachisa. Kuni barbaachisaadha. Ninkijibe balcarra tanuma hagamami. So Oromoo Oromiyaa akka fakkaatu sadeen wal dura dhaabbatu addaan eegu warra kaan immoo haqa isaa eeganii wal baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa akkaataan itti naannummaa itti hir'isan Oromoon duruu qabdi. Ni beektanii Oromoon gosa takka keessaa waliin fuutu. Gosa achi ceetee fuuti gosa biraatirraa. Maaliif beektanii waa lamaati. Tokkoffaa waan saayinsiin ammayyaatu irra ga'e namni firri hoggaa ol fuudhe dhukkuba adda addaatiif saaxilamti ilmoon. Lammaffaan laga gamaa fuudhuun gosa biraatirraa fuudhuun walitti bu'iinsa hirrifteeti firummaaf walii tumsa jabeessite akkasini. Akkasuma dhalannee barra. Sirriitti himu warri haadhiyyaa tuulama abbaan kiyyaarsi. Dachii nooleen heddummaatti dhalannee guddate. Jarri lamaan kun wal fuudhanii jiraachuun noolee gosa san hin baanu warra afran qalloo hunda noolee jedhanii nu biratti isanii galee. Isinittiin hima. Tuulamni fi Arsii wal fuudhee Harargee keessa guddachuun nama keenyatti waliin dhiyeesse. Gara fuulduraa social engineering jedhama wanni kun. Hamma danda'ametti walirra tarkaanfatanii fuudhuun amma faashina ta'ee dhufee jira waan bareedaadha.
gosti gamaa gamana wal fuudhuun encourage godhaa ilmoon ta'esan dubrii keessatti akka heerumu encourage godhina achi fagaatee hafuudhu bareedaadha. Oromoo keessaa gosa achi fagoodha. Biyya tana yoo qophoo taate immoo Faranjiis Paakistaanis hunda yoo fuudhe bareedaa bira heddummeeffannaa jechuudha. Social engineering. Wanni biraa sabni hundumtuu Oromoo qofa osoo hin ta'in rakkoolee adda addaa kana keessa ni deema. Lammaffaa gara fuulduraa yeroo dhabe malee leenjii kennamuu jira. Hoggansa jaarmaya siyaasaatiifis, hoggansa hawaasaatiifis, dargaggooyyetiifis diversity management irratti sensitive akkatti ta'an leenjii kennuun barbaachisaadha. Amma immoo seriously ta'uun barbaachisaadha. Aangoo murna Oromoo tokko harka waan seenteef murni aangoo qabate sun naannoo tokkotti galee aangoo fi tiisuudhaaf naannolee biraa akka hin miine discriminate akka hin goone irratti qabsaa'uunii fi aangoon sun Oromoo hunda akka tajaajilutti dirqisiisuun irratti qabsaa'uun akkaataa itti naannoo dura dhaabannu keessaa wanni biraa naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irratti qabsaa'a. Namni Arsii tokko ka'ee hoggaa Wallagga irratti qushaasha haasa'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabu nama Arsiidhaati. Gaafa namni Harargee tokko ka'ee nama Arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee isa mormuu qabu nama Harargeedhaati. Namni Wallaggaa tokko ka'ee hoggaa Arsii maqaa xureesse ka dura dhaabbachuu qabu nama Wallaggaati. Gandee safara keessanii hidhadhaa. You need to tame and contain your village regionals. Maaliif gamaa gamana walitti deemuun rakkoo mana keessatti eemarachuun garuu ni danda'ama jechuudha. Kabiraa jaarmeelee hawaasaa afooshaa, jaarmee dargaggoo, jaarmee dubartootaa, jaarmee wal gargaarsaa bifa adda addaatiin ijaaruun dimokiraasii ijaaraa jirra jiran. Jaarmeeleen akkasii sun ijaaramuun gareen tokkos, naannoon tokkos, amantiin tokkos, qe'een tokkos qorii Oromootirraa dhiibamee akka namni humna itti kenna discrimination loogiin akka hin taane eemaruu irratti hojii guddaadha qaba jechuudha. Waggoota dabre kana gara biyya alaatti afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaramuun amala jaarmaya siyaasaa baay'ee jijjiiree jira bara. Gara fuulduraatti illee afooshaa bifa adda addaa, jaarmaya bifa adda addaa, eenyijoo bifa adda addaa ijaaruudhaan loogii irratti qabsaa'uu hoggansa achi keessaa baasanii naannoon hundi gosti hundi waan isiin mala. Qoriin Oromiyaa guddoodha, guddoo miti jiran. Qoriin Oromiyaa guddoodha. Ilmaan Oromoo hundaaf ni geesse. Wanni ilmaan Oromoo safara takkaa wal geessee harkaan kan hundumaa hoggaa nyaattu. Ijoolleen safara biraa immoo hulaa ala teessee titichi firraa dhooftuuf hin jiru. Akkasimi kana irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Managing diversity is crucial. Isinitti nima. Kana hoggansi mootummallee dhaga'uu qaba. Hoggansi siyaasaa keenyatti dhaga'uu qaba. Anamma dubbin naannummaa hoggaa baatu isin rifattan. I like it. Waan yeroo baay'ee ukkaamsinee mana keenya keessa murumsinutu dirree gadi ba'e Oromoon hoggas rifattee waan san suphuudhaaf deemti. Naannummaa takkaa'uu diversity Oromoo kana properly manage gochuun lola Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessa godhamaa jiru kana dhaamsuudhaaf qulfiin tokko Oromoo jidduutti dubbii naannummaa to'achuu nagaya Oromiyaatii fi kan biyyaa fiduufillee waan barbaachisaa tokko. Lammaffaa waan hanga ammaa waggaa 50 kana arganne Oromiyaa ijaaruu, Oromummaa waan adda addaa arganne kana consolidate gochuudhaaf wal jidduutti tokkummaa cimsuun diversity keenya properly manage gochuun it is important for consolidating what we have gained so far. Kasadaffaa legitimization idhaaf dheengata itti meetiin jira. Eessaa kaanee 2018 irra eessa geenye waa sadii hojjechuu osoo qabnu dankaraan irra ga'e. Aangoo qabachuu consolidation and legitimization. Legitimization fi sirna dimokiraasii haqa qabus Oromiyaa keessatti taatee Itoophiyaatti ijaaruudhaaf naannummaa Oromoo keessatti bibbiqilaa jiru kana deebisuun barbaachisaadha. Dhumarratti maal isiniin jedha? Hin sodaatinaa. Ilaa rakkoo Oromoo keessa jiru tan nuti haasofnee furuu hin dandeenye yoo takka hin jirtu. Rakkoo furmaata hin qabne Oromootti Rabbi hin buusu beeka. Ka cittoo sitti uume maal siifanne qeensa sii uume. Kanaaf Oromoo keessatti hoggaa dubbiin gandaa kaate baaraguu osoo hin taane
sababa isii ilaalanii sababni isiitis keessattuu yeroo amma jiru kanarratti aangooniif riisoorsiin dhufuu hubannee kun ammoo improperly fayyada hojiirra oolan loogiidhaaf hojiirra oolan garee tokko duroomsee garee biraa dhiibuu irratti hojii warra oolan Oromoo akka diigu beekuudhaan namu wal hubannaadhaan jallaqee fi to'achuudhaan walii obsuudhaan wal hubachuudhaan yoo ka deemnu taate gandummaa firraa gaqqabaa Oromummaa ol qabaa naannummaa gaqqabaa Oromiyaa gaqqabaa bakka garaa keenyaan keenyaan jaa galatoomaa taafte gaafi deebi tole deebinaa nagaa na dura. Okay. Jalan Kenya, kawajamu bagi Indonesia Kenya, kawajamu Abdul Muhammad, nama seberbaca yang jaya Indonesia kira. Karena itu kalau tu menjadi orang kau ni nak kata, mereka tu cuma kisah kerana kata, itu mereka nak kata jaya. Jitu nanti mau boleh Kenya, aku ada Kenya. Itu mengkutu raja, mengkutu apa itu segitu jera warna teso, daya nada tesikan, daya sekasa mengkutu dah teso kedara. Dua tu Kenya, Hong Kenya, hanya berkata tapi ada teso di sana kata teso hari kami jadi juga sama seperti apa? Agakmu jitu tiga boleh titiknya. Almarhum orang negara itu orang chance ada di dunia ini kita atas semua boleh sekali. Awal saya sesuatu terlalu itu, namun kalau kita orang tu kau ibarat, amo orang tu kau jualnya seperti ini lagi ni atas itu ada tu kan itu nagar tu pada orang tu. Bila atas itu beredar ada seperti ini jalan tu ni. Yes, itu nugal tu mau pada jani. Saganda करते गाड़ी की देवी से उनको हमको नीचे लगे सही नहीं जरा से मेरा भी उनका ये बात हो रहा है ये अक्कल मत ना मत खाने लालो वो अंजना